Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii barumsa mata dureen irra waliin ilaallu tokko tuqaa sadii lakkoofsota raashinaalii baay'isuu kan jedhu waliin ilaalla. Hagaa xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gocha tokko tuqaa torbarraa yookaan kanneen armaan gadii bifa baay'isuutiin ibsii jedha. Kana bifa baay'isuutiin yeroo ibsitan 8 ida'uu 8 ida'uu 8 jedha. Kana jechuun 3 baay'isuu maal jettu 3 baay'isuu 8 jettu jechuudha. 3 baay'isuu 8 kana bifa ida'uutiin yeroo ibsitan 8 ida'uu 8 ida'uu 8 jettanii ibsitu jechuudha. Kanaafuu bifa baay'isuutiin yeroo ibsitan kana 3 baay'isuu 8 jettu jechuudha. Kanaafuu kanammoo maal ta'a? 1 2 3 4 5 5 miti 5 baay'isuu meeqaati? Negatiiva 5 jettu. 5 baay'isuu negatiiva 5 jettanii ibsitu. Isa kanoo 1 2 3 4 4 waan ta'eef 4 baay'isuu negatiiva 3 irra 7 jettanii ibsitu. Isa kanoo 1 2 3 4 5 6 6 mitiire maal gootu 6 baay'isuu 3 2 irra 5 jettanii ibsitu jechuudha. Lakkoofsota raashinaalii baay'isuu jechuun irra deddeebiidhaan ida'uu jechuudha. Lakkoofsota raashinaalii baay'isuu jechuun irra deddeebiidhaan ida'uu jechuudha. Akkuma amma nuti gocha tokko tuqaa torba irratti ilaaltan kana baay'isuu jechuun gaa irra deddeebiidhaan ida'uu jechuudha. Fakkeenya 20ffaa kana yoo ilaalle 3 baay'isuu 2 jechuun maanni 2 kana si'a 3 ida'atu jechuudha. 2 ida'uu 2 ida'uu 2 wal qixa meeqadha? 6. Kunis akkasuma 3 baay'isuu 2 meeqadha? Innis illee 6dha jechuudha. Akkasumallee kunoo baarra kan jirullee 4 baay'isuu negatiiva 5 irra 7 jechuun maanni negatiiva 5 irra 7 si'a meeqa? Si'a meeqa ida'atu jechuudha? Si'a 4 walitti ida'atu. Matuma isa kana si'a 4 jechuudha. Negatiiva 5 irra 7 ida'uu negatiiva 5 irra 7 ida'uu negatiiva 5 irra 7 ida'uu negatiiva 5 irra 7 si'a meeqa? Si'a 4 jechuudha. Kun immoo meeqa nuu kenna? Negatiiva 20 irra 7 nuu kenna. Kana jechuun asii hundi isaa kun yeroo walitti ida'atan gaa waamsisaan isaa wal fakkaata. Arfan isaa kun waamsisaan isaa wal fakkaata taanaan tokko fudhattaniit achi keessaa tokko fudhattaniit isa gubbaa walitti ida'atu jechuudha. Isa gubbaa yeroo walitti ida'atan negatiiva 5 negatiiva 5 negatiiva 5 negatiiva 5 si'a 4 negatiiva 20 nuu kenna. Negatiiva 20 irra 7 nuu kenna jechuudha. Hiikoo tokko tuqaa 4 yoo ilaallu yoo A irra B fi C irra D lakkoofsota raashinaalii ta'an A irra B baay'isuu C irra D wal qixa maal ta'a? A baay'isuu C irra B baay'isuu D ta'a. Inni A irra B fi C irra D lakkoofsota raashinaaliiti isaan kun jechuudha. Lakkoofsota raashinaalii yoo ta'an kan egaa yeroo waliin baay'istan jechuudha. A irra B baay'isuu isaan kana jechuudha. Kanaafi kana yeroo waliin baay'istan akkamiin waliin baay'istu? Akka ida'uu qaxxaamura hin qabu kun. Qaxxaamura hin qabu maal gootu? Warra gubbaa jiru gubbaadhaan baay'istu warra jala jiru jalaan baay'istu jechuudha. Akka ida'uu qaxxaamura akka ida'uu fi akka hir'isu qaxxaamura waliin baay'isanii isa jalaatiin baay'isuun hin jiru. Maal gootu? Yeroo baay'istan isa gubbaa isa jalaatiin baay'istu akkuma argitan. A baay'isuu C B baay'isuu D kunoo akkasiin baay'istuu jechuudha. Ishii kanaan dagatina. Fakkeenya 21ffaa kana ilaaltan asirratti yeroo waliin baay'istan lakkoofsota raashinii kana jechuudha. Lakkoofsota raashinaalii kana yeroo ilaaltan isa gubbaa
gubbaadhaan isa jalaan baay'istu jechuudha. Torba baay'isu negatiiva 5. 6 baay'isu 9. Meeqa nuu kenna inni gubbaa? 35 negatiiva 35 irra 54 nuu jechuudha. Asirratti negatiiva 35 irra 54 yoo jettanis akkasumallee negatiiva gidduu yoo barreessan 35 irra 54 yoo jettan akkasumallee isaan kun hundi isaanii waluma qixa jechuudha. 35 irra negatiiva 54 yoo jettan isaan kun waluma qixa jechuudha. Negatiivni isa gubbaa isa lakkoofsa waamsisaa fuuldura isaa taa'u gidduu isaanii isaa taa'u gidduu isaanii jechuudha. Waamamaa fi waamsisaa gidduu isaa taa'u akkasumallee waamsisaa bira soo taa'in negatiivni jechuudha. Garaagarummaa hin qabu tokkuma gatiin isaa. Ishee kana hubadhaa asirratti. Viidiyoo darban keessatti waliin ilaallee turre waa'ee kana. Kana jechuun A irra B negatiiva A soo gootanii fi walqixa negatiiva A irra B walqixannis A irra negatiiva B isaan kun waluma qixa. Negatiivni gidduu isaa taa'u gubbaa irra isaa taa'u jala isaa taa'u tokkuma. Asirratti immoo baarratti immoo jechuudha. Maal ta'a? 2 baay'isuu 7 irra 9 jedha. Kana jechuun immoo isa gubbaadhaan baay'isu isa jalaan baay'isu. Kana jechuun as jala tokko jirti jechuudha. 2 irra 1 jechuun walqixa meeqadha? 2. Isa jalaan baay'isu isa gubbaadhaan baay'isu. Kanaafuu as jala tokko jirti mitiire. Ishii kana 2 baay'isuu 7 meeqa? 14 ta'a. 1 baay'isuu 9 meeqa? 9. Bifa kanaatiin hojjettu jechuudha. Fakkeenya 22ffaa kana ilaalu. Moodelii mummurama reektaangilii fayyadamuun tokkorra 4 baay'isuun tokkorra 2 baay'isii jedha. Mee mummurama reektaangilii immoo akkamitti fayyadamna baay'isuu keessatti kan jiru mee waliin ilaallu furmaata isaa kana jechuudha. Moodelii mummurama reektaangilii fayyadamuun tokkorra 4 fi tokkorra 2 baay'isuuf reektaangilii dalgee bakka 4tti qooduun tokkorra 4ffaa isaa dibuu jedha. Kana jechuun reektaangilii wayii kaafnee ilaallu reektaangilii kana haa ta'u maal gootu dalgee bakka 4tti qoodaa jedhamtiire. Bakka 4tti yeroo qoodan dalgee jechuudha. 1 2 3 sana booda tokkorra 4ffaa isaa dibdu. Tokkorra 4ffaa isaa yeroo dibdan ishii kana dibdu jechuudha. Ishii kam dibdu? Paartii ishii kana dibdu. Boksii ishii kana jechuudha. Sana booda maal jedha? Reektaangilii kana olee isaa bakka 2 qooduudhaan tokkorra 2ffaa isaa dibuu jedha. Isa kana immoo asii olee immoo maal gootu? Asii olee immoo jechuudha. Asii olees ni qooddu jechuudha. Isa immoo mee kalarii biraa haa fayyadamnu immoo asii akkatti bakka 2tti qooddu jechuudha. Sana booda tokkorra 2ffaa isaa dibdu. Tokkorra 2ffaa isaa jechuun immoo isa kam ta'a? Kalarii biraa haa fayyadamnu akka ifa isinii ta'uuf jechuudha. Tokkorra 2ffaa isaa akkasiin dibdu. Tokkorra 2ffaa isaa. Tokkorra 2ffaa isaa jechuun ishii kanas hin dabalata jechuudha. Ishii dura dibne kana ishii kana dabalata. Ishii kana hin dabalatu garuu isa kana hin dabalatu. Isa kana hin dabalatu. Ishii kana qofa dabalata. Ishii kana erga akkas dibdanii inni kun ishiin dura dibne jechuudha. Ishiin kun tokkorra 4ffaa isaati. Ishiin kun immoo ishiin magariisaan dibamte immoo tokkorra 2ffaadha. Yeroo waliin baay'iftan maal ta'a jechuudha kuni? Yeroo walii asii waliin baay'iftan ishii kana asii baay'iftan tokko ishii jalaa 4 baay'isuu 2 immoo 8. Kanaafuu eessatti lamaan isaa kan tuqee jiru jechuudha.
kan isa kana tokkorra arfaffaa yeroo dibne ishii kanaa fi tokkorra lammaffaa yeroo dibne kibba isaanii jechuudha. Bakka itti isaan wal tuqan lamaan isaanii ishii kanadha. Ishii diimaadhaan dibaa jirru kana jechuudha. Ishii diimaadhaan dibnu kana maanni ishiin tokkorra 8ffaadha jechuudha. Tokkorra 8ffaan. Kanaafuu tokkorra 4 baay'isuu tokko irra 2 jechuun meeqadha walqixa? Tokkorra 8. Kun asirratti nutti himeetii jira. Uumama reektaangilii kana yeroo fayyadamtan lamaan isaa kan inni wal tuqu jechuudha. Kibba isaa jechuudha. Kibba eenyu? Tokkorra arfaffaa kana tokkorra arfaffaa fi tokkorra lammaffaa. Isa magariisa dibne kanaa fi isa kunoo ishee asii kalarii dura dibne jechuudha. Eessatti wal tuqu? Bakka diimaa dibne kanatti wal tuqu jechuudha. Kunoo bakka diimaa kanatti wal tuqu. Inni immoo meeqadha? Tokkorra 8ffaadha. Tokkoon boksii kanaa meeqadha? Tokkorra 8ffaadha hundisaa. Tokkorra 8ffaadha. Garuu kibba isaa asitti ishiin kun jechuudha. Kan isaan lamaan isaa ittiin wal tuqan tokkorra arfaffaa fi tokkorra lammaffaan boksii ishii tokkittii kana qofa. Boksiin tokkittiin immoo meeqadha? Tokkorra 8ffaadha. Kanaafuu asirratti ilaaluu dandeessu. Kunoo dalga fayyadame malee asitti dalgee fayyadame malee isa dalgee jenne uleedhaan fayyadame tokkuma jechuudha. Akkuma argitan asirratti. Bifa kanaatiin hojjete. Inni kun inni dura dibne kun tokkorra arfaffaati. Ishiin kun immoo kan tokkorra lammaffaati jechuudha. Inni dibamu kun. Iddeetti isaan wal tuqan iddee kanatti. Kunoo lamaan isaanii iddeetti isaan wal tuqan kalariin isaayyuu addaadha jechuudha. Kunoo tokkoon boksiin kun immoo hammamidha? Tokkorra 8ffaadha. Tokkorra 8ffaa. Tokkorra 8ffaadha. Hundi isaa kun tokkorra 8ffaa, tokkorra 8ffaa. Bakka itti isaan wal tuqan lamaan isaaniiyyuu tokkorra arfaffaa fi tokkorra lammaffaan boksii tokko qofadha. Boksiin tokkittiin immoo tokkorra 8ffaadha jechuudha. Itti aansuudhaan moodelii mummurama reektaangilii fayyadamuun 2/3 baay'isuun 3/5 jedha. Kan immoo maal gootu jechuudha? Reektaangilii fayyadamtu jechuudha. Kana jechuun reektaangilii ni kaastu. Reektaangilii kana ni kaastu. Reektaangilii kana kaastanii dalgee isaa maal gootu? Dalgee isaa jechuudha. Kan ishii kana dalgee isaa bakka meeqatti qooddu? Bakka 3 qooddu jechuudha. 1, 2, 3. Kana jechuun 1, 2, 3. 1, 2, 3 qooddan miti. Amma immoo isatti aanu immoo maal gootu? 3/5 jedha. 3/5 jechuun immoo asii gadee isaa gadi olee jechuudha. Bakka meeqatti qooddu? Bakka 5 qooddu. 1, 2, 3, 4tti qooddu. Sana booda ishii kana maal gootu? 2/3 isheettu kana maal gootu jechuudha? Ni dibdu jechuudha. Asitti 2/3 kana ni dibdu. Akkamiin dibdu? Asii ishii kana ni dibdu 2/3. 2/3 kana isa kam dibdu? 2/3 yeroo hin jedhu tokkoon bissanii dibdu jechuudha. Inni kun tokkoffaadha. Kan isa kana 2/3 kan jedhu. Isa kana hambissanii jechuudha. Yookiin isa olii yookiin isa gadi hambissaniiti. Inni kun 2/3. Kana jechuun kunis ni dibama jechuudha. Ishiin dalgeen kun. Kalarii wayiitiin haa dibnu. Ishii kana akka isaa dibnu tokkoon ishee jechuudha. Haa dibnu akkasitti. Erga akkasiin dibnee isa kana jechuudha. Kan isa kanaa immoo dibna. Kana jechuun 3/5 kana jechuun immoo asiin jechuudha. Isa immoo kalarii biraa fayyadamnu. Kalarii biraa fayyadamnu asii ishii kana dibdu. Asii gadi jechuudha. Hundasaa. Meeqa hambistu? Asii gadi sarara 2 qofa hambistu.
Sarara lama dibdanii sadi dibduu jechuudha. Sadirra shanii isa dhugan booksii shanan jiran kana keessaa jechuudha. Shanan asii gadee jiran kana keessaa sadansaa kana ni dibdu. Sadansaa erga dibdanii bakka itti isaan wal tuqan maal ta'a jechuudha. Bakka itti isaan wal tuqan maal ta'a? Kam ta'a? Yoo ilaaltan jechuudha isaa. Kunoo isa kana ta'a jechuudha. Kunoo kalarii isa kana. Kalarii isa amma dibaa jiru kana ta'a. Kan lamaan isaanii itti wal tuqan jechuudha. Kanaafuu tokkoon booksii kanaa lakkooftan meeqadha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mitiire 15dha. Booksiin as keessa jiru immoo meeqadha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 15. 6 15 jechuudha kun. Akkuma argitan 6 15. 6 15. Kanaafuu maal gootu? Ishii kana yeroo waliin baay'istan meeqa ta'a? 6 ishiin jalaa 15. Kanaafuu akkamiin keessa jechuudha. Isin immoo yoo salphisuu baattan iyyuu 6 15 yoo jettan 15 keessaa booksii 15 kana keessaa jechuudha. Ishii kana jechuudha. Ishii kana ishii kalarii biluu kanaatiin kan nuti ilaallu jechuudha. Kanaafuu 2 irra 3 baay'isuu 3 irra 5 meeqa nu kenna? Meeqa nu kenna jechuudha? 6 irra 15 jechuudha. Kunoo mummurama reektaangiliitiin akkuma isinitti agarsiise kunoo isa kana ta'a jechuudha. Meeqana yoo lakkooftan kana 1 2 kalarii biraatiin isin afanneedha. 1 2 3 4 5 6. 6 mitiiree kan kibni isaanii jechuudha. 6. 6 irra booksiin tokkoon kun meeqadha? 15. 6 irra 15dha jechuudha. Bifa kanaatiin agarsiisu. Furmaata isaa ilaaluu dandeessu. Asirraa akkuma argitan kunooti. Bifa kanaatiin keessu jechuudha. Hubadhu. Baay'ataan lakkoofsota raashinaali 2 tokko poozitiivii inni biroo immoo negatiivii ta'an yeroo hunda negatiivii ta'a. Egaa yeroo waliin baay'atan lakkoofsi raashinaalii jechuudha. Inni tokko poozitiiva inni tokko negatiiva taana maal ta'a? Baay'ataansaa yookiin riizaaltiinsaa yookiin bu'aansaa maal ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. Miseensa raashinaalii lakkoofsa raashinaalii ta'an lamaan keessaa tokko negatiivii inni biroo immoo poozitiivii yoo ta'an kana jechuun A baay'isuu B inni tokko poozitiiva inni tokko negatiiva jechuudha. Walqixa maal ta'a? Negatiiva sirrii A baay'isuu gasirrii B ta'a. Fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenya 23ffaa kana. Baay'ataan lakkoofsota raashinaalii armaan gadii barbaadi. Baay'ataan lakkoofsa raashinaalii armaan gadii barbaadi jedha. Asittiin inni kun poozitiiva inni kun negatiiva. Lamaanuu lakkoofsa raashinaaliiti gaa. Inni tokko negatiiva inni tokko poozitiiva taana yeroo waliin baay'atan maal nuu kenna? Bu'aansa negatiiva nuu kenna. Dirqamadha jechuudha. Asii furmaata isaa yoo ilaaltan 9 baay'isuu negatiiva 17 irraa 6 walqixa maal ta'a? Negatiiva ammatuu keessatti egaa 9 baay'isuu gasrii negatiiva 17 irra 6 jedha. Gaasitti ishii kana osoo negatiiva kana otoo ittiin hin baay'isin maal gootu? As keessaa ishii kana ni furtu jechuudha. Ishee as keessaa ni furtu. Maal gootu? Ishiin kun poozitiivaan baate negatiiva 17 irra 6 kan jettu gasrii keessaa poozitiiva taati. 9 akkasuma innis illee gasriin 9 ta'a. Sana booda waliin baay'istu jechuudha. 9 baay'isuu 17 maal ta'a? 9 baay'isuu 17 irra 6 yeroo waliin baay'istan maal ta'a? As keessa jechuudha. 51 irra 2 ta'a. 51 irra 2 ta'a. Sana booda
asiin negatiivni ni jirti jechuudha. Ni jirti as duuba isaa jechuudha. Duuba hammattuu kanarraa sana booda ittiin baay'istu 51 irraa 2 kanaatiin baay'istu sana booda maal argattu negatiiva 51 irraa 2 argattu jechuudha. Inni itti aanu immoo baarra kan jiru isa kana akkasuma 23 baay'isuu 30 baay'istu isa jalaas waamsisaa lamaanuu waamsisaadhaan baay'istu jechuudha. Waamamaadhaan waamsisaadhaan baay'istu sana booda meeqa argattu 690 irra 425 argattu jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Viidiyoo itti aanuun baay'ataa lakkoofsota raashinaalii negatiivii ta'an lama yeroo hunda poozitiiviidha kan jedhu waliin ilaallaa. Egaa amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti barreessuun hin dagatinaa. Nagaan naa turaa.